Danga jiddu jara keesse tabbade boodaf lageeni rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaadini zabanni saadiirannaan dhaloon nama walleesse akeekasi ganama kaayyosi galmaan geesse gosaaf naannoo wal qooduu fuula duraanuu keesse ibdee kanan nu seene qalbii keenya tureesse دين إسلامات بيادو كريت دكانسه كانسلا والججبسه والغرغارو خدمة ديني رحمة الله كيسناني نملكسي دنيا ديني سبب ندبي كنا تدبني دبنو لقوبة وزيرتي كان راكون كمنو وبلومانو يروحون دكامني تطينو Anga kesana mannen warga wal kabanu akanamu kalbi ratiramni ol magarafanu Rabbim biramin danamnu numti wali frahmanani rahmatumma kisanani numilkesi dunyadini dawa kenya galman kenya humani wal nutanani rahmatumma kisanani numilkesi dunyadini nuti fardu hanu milladu hijake rahmatatini rahmatumma kankidini numilkesi dunyadini emenu ترجوم يا ربي ربرد وهيماني رحمة الله كيسناني وملك دنيا ديني كنك تينو براسين وباسي لزاديني رحمة الله كنكيديني وملك دنيا ديني يا ربنا سكرنا قمتشو بيجهلماني رحمة الله كيسناني وملك دنيا ديني قولي ربي في رسولك بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن وبليوان كينك كيري دا ما شاء الله أركا غرتي قيان قيا قرماتاتي إن شاء الله تعالى ددفع انفايت والقدى واليامة شير اللي ولي قدى ددفع سينا إن شاء الله تعالى ساغانتا سأنا غرتي ديمي جرا عريفت دا سنين جدا دوبا أيه إن شاء الله إيفام ولينا غرتي ور بالبلتان أسقب برات بالبلنا نمبر أسقب بر سني كاي كان فدات دا إيمود أنكرا سنين بالبلا warri gara naan bilbiltan dhiifama nuu godha warri asiin bilbiltan dhiifama godha gara agartee Facebook agartee gara wannaa kanaan akkan bilbille imoo kiyya irratti akkan bilbille nambara biraa achirra isinii kaayee jira raqama biraa achirra isinii kaayee jira raqama san fudhadhaatii achirra bilbila raqama san irra bilbila raqama kanarratti hin bilbilina invite illee wal godhaa share illee wal godhaa daddafaa seenaa qormaan illee agartee qabxii qabama obboleessi keenya kunuu qabxii qabuudhaaf nu bira jira qabxii illee bifti ittiin qabamu bifa lama duuba tokko garee Aliyyii jedhama tokko garee Faaximaa jedhama warri dubartootaa yoo deebisan garee Faaximaa jalatti qabxiin isaanii kennama warri dhiiraa yoo deebisan garee Aliyyii jalatti qabxiin isaanii kennama jechuudha kanaaf إن شاء الله تعالى والدرغمي برباچيسا زبنك والدرغمي إن شاء الله تعالى أكسيتي دوبا ور فاطمة دا ور علي كان ننجفتني صداچو جران غما كوتي أكسي دوبا جباد دا أكا غرتي غرين فاطمة كون إسني ننجفني ور غرين علي akkasiiti seenaan akkuma beekamu ka seenaa Abubakar sidiiqii achirraa qormaan isinii dhihaata achi keessatti waan argame waan haga kutaa 10 seenaa Abubakar ka baranne sanirraa dhihaata waan isinin baratin isiniin fidu homa isin barattani laafaa isinii qabe ammallee baay'ee agartee karaa laafaadhaan akka isin martuu deebisuu dandeettanitti qormaata akkasitti kurfeessee dhiyeesse hin jabaatu akkan sodaanne duuba dafaa duuba daqiiqaa 2-3 ageesiin agartee wal affeertaniif isin eegu jira namni hin seenne haga ammaatti sheer walii godhaa seenanii
daddafaa wal yaama invite wal godhaa wal yaama duuba xiqqoo akka jedhetti anatu aguma waan adda addaa kana sirreessinu xiqqoo turre akkasiiti dhiifamaa daddafaa seenaa duuba daddafaa seenaa telefoona kiyyarratti immoo akkan bilbille قولي ربي في رسولك نتو كم نورقا نقمتو مكبان نانسلا وانم نوكا نجرد الولي قالي والفود ميسا دركان أكيرتي والتانا مالتو نسرين دركا نسبب أفتابنا أمرين ندربركا يا ربنا ارحمنا منك نقرقاري ثباتاني رحمة ما في سناني نملك السين يا ديني يا جارسا درك كيسا برتا يا علماء يا ديرا يا دبرتياتك قدانما يا كرب انت سيسمي سنسا دين اسلاما نقوفون دعواتك عليتكم ولن فولما ربي الجنة والقمنان إن شاء الله انفرما حقي ديني تقوت أمان الرب دم يجابني رحمة ما في سناني نملك السين يا ديني يا الله في تنوباس يا دا مرادك نوليه سوان سلا نتتاد بغنيا ملا نبيك تردمنا نمغنيا توكم أمة إسلاما نتتاد جبنيا أمري ربي دغني فجأي عنكنيا كما ولنجرانا يا دانا ددتينيا ميكا من داوان كينيا في دنبها يا إخواني رحمة ما في سناني نملك السيد يا ديني نبدي كينيا نسين كينيا من الترجم إيماني رحمة ما في سناني نملك السيد يا ديني قولي كانك ولنك بينو أكرسيس نسري ديني رحمة ما كانك ديني نملك السيد يا ديني نوكا جيلشي نوفكا جيلشي همتون الرتني سني رحمة ما في سناني نملك السيد يا ديني أني ما كدين من قاسي كنك من سناني رحمة ما كان كدين من قاسي دنيا ديني يا إلهي يا سكرنا كم أجوبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا بيجي أورومو مسلم ميديا أكسما كرا بيجي أستاذ كينا شيك تمان قاسمين وردفو جرتني حرا ساغنتا gaaffiif deebii takii sagantaa qormaata siiraa asiin dura barachuu turtan siiraa saxaabotaa barachuu turre siiraa anbiyaa irraa yookaan nabiyoota irraa nu obsi akkasumatti si dubbisna siiraa nabiyyi keenya qajeelatti sallallahu alaihi wasallam qajeelotti nu barsiisuu turanii har'a sanirraa siiraa sahaabaa irraa siiraa seenaa Abubakar Sidiiq irraa isin gaafachuu deemanii karaa lakkoofsa peejii keenya ka Oromoo Muslim Media irratti isin maxxansine akkasuma karaa peejii sheekaa irratti isin maxxansine plus 254 20 jechuudhaan dawwaltanii gareen ka qophaa'e Aliyyi fi Faaxumaadha. Faaxumoota keessaa yoo tokko deebise Faaxumaa jalatti qabxiin qabama. Yoo Aliyyi keessaa nam tokko dawwalee deebise bilbilumaan deebisanii mire koomitii miti ni dawwaltanii akkasitti qabxiin isinii qabama inshaallah. Aliyyi Faaxumaan illee warra jajjaboodha. Mee itti hirmaadhaa isiniin jenna kallattii nama sheen isin dhiyeessanii amma nam tokko online irra jira isaan qeeballeetii isin deebina dhiifama nu godhaati karaa lakkoofsa ustaazaatiin hin dawwalinaati ka peejii irratti isin maxxansine sanirraa dawwaluu dandeessanii jechuudha. Warri lakkoofsa ustaazaa irra dawwaluu jirtan please nu jeeqinaati nu obsaa. Lammi nu obsi asirratti deebitee hin dawwalini karaa lakkoofsa achirra maxxanee jiru san achirratti barreessine sanii nu dawwala. Hello. Assalamu alaikum.
lakkoofsa peejii irratti barreessinee jiru san hin dawwali malee karaa kanaan hin dawwalin dhiifama deebii lakkoofsa san hin dawwali. Online irra jirredhi warra online akkuma hin seenne warri. Ayee nama kana simannee walitti deebinaa ustaaz. Ayee inshaallahu ta'ala dhiifama nuu godhaatii warri agartee bilbilaa jirtan gama peejii kiyyaati irratti nambara asirra isinii kenne kanaan malee gara biraatiin hin bilbilinaa dhiifama waliin. Inshaallah amma obboleettii teenne nu namni seene amma Faatimaadha. Garee Faatumaa irraa seenanii gaafiin sii dhiyaataa gaafii dhageeffadhu qaceelatti deebisaa kennisiin jedha. Deebisaa agartee gaafiin akka itti dhiyaatee dhugaa yookiin soba jedhi jedha. Dhugaa yookiin soba jedhi. Abubakrii hedduu farshoo dhuguudhaan beekamaa jedha. Gaafiin jalqabaa akkana jedha. Abubakri Siddiiq hedduu farshoo dhuguun beekamaa jedha gaafiin. Dhugaa yookiin soba jetta. Abubakri Siddiiq hedduu farshoo dhuguun beekamaa jedha gaafiin. Dhugaa moo soba? Waan tokko jettee deebifta. Soba. Ayyee soba jettee Faatimaan argattee jirti. Maashaallah baarakallahu fiik. Maashaallah garee Aliyyi irraa amma garee Aliyyi irraa. Ayyee obboleettii teenna. gaafima tokko gaafattanii. Nama tokkoof chaansiin gaafima tokko. Gaafima takkaas taas. Laa gaafiin hedduudha ka chaansiin takkuma ammaati. Ati Faatumaa keessaa warri Faatumaa tokko argate ayee inshaallah nama biraa kana. Nama biraatiif hiree kennina. Galatoom baarakallahu fiik. Halo, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haya, garee Faatumaa dhiyaadhu gaafii isheen isi gaafataa dhageeffadhu deebii dhugaa yookaan soba jettee deebista. Akkasi gaafiin itti aanu Abubakrii yeroo Qur'aanni qara'amu ni dallanaa jedha. Gaafiin lammataa Abubakri Siddiiq yeroo Qur'aanni qara'amu ni dallanaa dhugaa yookiin soba jetta. Soba. Itti deebi sagalee ol fuudhi qaceelatti. Soba. Soba jettee argattee jirti. Warri Faatumaa itti gattaa'e ka maashaallah warri Aliyyi gara seenan hin beeynu. Waan dawwaltee fi galatoomii. Nama tokkoof gaafima tokko kennamaa chaansiin nama hedduu wal haga'uu barbaanna. Akkasi jazaakillahu khayran. Obboleettiin teenne argatte gareen Faatimaadha maashaallah. Gajjigee jira. Garee Aliyyi rabbi haa godhu kana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Hello, assalamualaikum. En dhagahamu karaa imo dawwala. Wakiil hin dhagahamu. Okay, deebisi dawwali hin dhagahamu. Hello. Hin dhagahamu. Hello, assalamualaikum warahmatullah. Hello. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wallahi narra jirraa dhiifama waliin karaa kanaan nuun bilbilini. Hello. Ati obsa kanumatti tabiraatiin jechuu jirani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Barnamatu sheeka jeera kama keessan kanatti amma online irra jira amma barsiisu irra jira booda na gaafadhu amma barsiisu irra jira amma barsiisu irra jira booda na gaafadhu amma barsiisu irra jira booda na gaafadhu. Tole. Tayyib. Haya garee Faatumaa dhihaadhu amma ayee xumuranne gaafiif qophaa'ee. Okay, dhageeffadhu ustaadni gaafii irra gaafadha. Gareen ka Faatimaa callaa ta'e kaasila Aliyyi fillee kurfeessinee nuti. Haga ammaa warra Aliyyi argaan jirru waan beeyne ka rabbiin agartee kayrii isin haa godhu. Gaafiin sadaffaa waan jedhu Abubakri biyya Habashaadhaa hijiraa bahee Najjaashii wal argee jiraa jedha. Abubakri Siddiiq biyya Habashaa bahee Najjaashii wal argee jiraa jedha. Dhugaa yookiin soba jetta? Soba. Ol fuudhi sagalee.
Soba. soba jettee maashaallah argattee jirti obboleettiin teenna. Warri Faatimaa qabxiin kutee jira haga amma. Hayyee maashaallah maashaallah. waan nu dawwalteef akkanumatti itti fufii cimu maashaallah barakallahu fiik. Hayyee warra Aliyyii barbaanna dhiiroo. Halo, assalamu alaikum warahmatullah. Hello. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Warra Aliyyi ana dhufee koo dhihaadhu gaafii si gaafachuu jiran ustaazni dhageeffattee dhugaa yookaan soba itti deebista. Dhageeffadhu qajeelotti gaafii. Hayyee gaafiin afuraffaa waan jedhu Aliyyi dhufe kaamma Aliyyi jajjabaa eeggadha. Maashaallah. Gaafiin afuraffaa waan jedhu Abubakri gaafa hin islaamayin duratti hiyyeessa turee jedha. Irra sii deebi'a. Hayyee. Waan jedhe Abubakri Siddiiq gaafa islaamummaan seeniniin duratti hiyyeessa turee jedha gaafin. Dhugaa moo soba? Hayyee maashaallah Aliyyi illee argatee jira. Maashaallah. Aliyyiin kun baay'atu ka argatee jira Aliyyiin kunis. Waan deebisteef beekumsa daddabalee Rabbi si haa kennu. Maashaallah jazaakallahu khayran baarakallahu fiik. Hello. Okay. Jidduun warri dhufe. Hayyee maashaallah warri Aliyyi jabaadhaa yoo mara Aliyyiin dhabame anillee asiin itti cabsu jira daa'imni namni nagaan malee warri Faatimaa dhugatee deemu jira. Inshaallah warra Aliyyi eegganna kaa inshaallah. Hayyee warri Aliyyi bilbila. Hayyee. Bilbila biizii walirra gootan. Bilbila biizii walirra godhanii. Waliif kenna sagalee xiqqoo agartanii fursaa waliif kenna. La ilaha illallah. Jarana yeroo walii kenna. Bismillah. Bilbila biizii walirra gootanii eegaa ka namni agartee tokko haa bilbilu. Tokko haa bilbilu walirraa obsaa. Qalawin tabiri. Telefoonni akkana seenuu hin danda'u. Naam haya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faatuma oduu Aliyyiin nu Faatumaan dhuftee hayyee gaafii ustaazni si gaafatanii qajeeloo dhageeffadhu dhugaa soba meeqamma? Dhugaaf soba dhugaa yookaan soba jettee deebistaa dhageeffadhu si haa gaafatanii. Hayyee gaafiin agartee shanaffaa waan jedhu Abubakri takkaa farshoo dhugee hin beekuu jedha. Abubakri Siddiiq takkaa farshoo dhugee hin beekuu. Hayyee dhugaa jettee argattee jirti. Maashaallah jazaakillahu khayran baarakallahu fiik. Galatoomi jennaan obboleettiin teennaa. Gareen Faatumaa kun waan tokkollee hin cabsu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Mee warri gara biraatiin bilbiltan dhaaba. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee akkami nagaa. Hayyee si gaafatanii dhugaa yookaan soba jettee deebistaa. Alhamdulillah khayri. Gaafii dhageeffadhu. Duuba gaafin jahaffaa waan jedhu Abubakri dhagaa gabbaruu hin turre. Zabana jaahiliyyummaa ka ummanni dhagaa gabbaruu keessatti Abubakri dhagaa gabbaruu hin turre jedha. Irra deebi'a ol fuudha sagalee. Dhugaa jedhee obboleessi keenya Aliyyi argatee jira maashaallah. Jazaakallahu khayran baarakallahu fiika. Aliyyiin kun nu jalaa xiqqaate malee. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam warahmatullah. Gaafii ustaazni si gaafatanii dhugaa yookaan soba jettee deebistaa dhageeffadhu. Hayyee gaafii waan jedhu gaafii
jahaffaa irra jirra. Jahaffaa irra jirra. Jaffa. Gaafii torbaffaa irra jirra. Gaafii torbaffaa irra jirra. Namni sadarkaan abbaa bakrii caalu umariin callaadha jedha gaafiin. Gaafiin torbaffaan namni sadarkaan abbaa bakrii caalu umariin callaadha. Namni sadarkaan abbaa bakrii caalu umariin callaadha jedha. Soba jettee argattee jirti obboleettiin teennaa. Hin danda'amne yoo warri Faatumaa kun Warri Faatumaa lakkii. daddabalee beekumsa isiniif haa kennu galatoomii nama biraatiif carraa keessa kennan ayyee. Ayyee. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Hello, assalamu alaikum. Sagaleen kee hin dhagahamu. Sagaleen hin dhagahamu. Hello. Okay, deebisii dawwalii sa'aatii fixuu jirra waan ta'eef. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. bilbila waa wal rabbii isii godhaniif. Waalaikum salaam warahmatullah. Ayyee gaafii dhageeffadhu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii dhageeffadhu. Si dhaga'u jirra. Ayyee gaafiin saddeettaffaa waan jedhu. Torbaffaa gaafadhe. Abbaan Bakrii Nabi Muhammad waliin namni hijiraa bahe isaa jedha. Namni abbaa Bakrii Nabi Muhammad waliin hijiraa bahe abbaa Bakriitii jedha gaafiin. Dhugaa yookiin soba jetta? Dhugaa. Maashaallah argatee Aliyyi argatee jira. Immoo namni dhufe cuftuun dogongoroo akkam hagamma. Maashaallah maashaallah. Aliyyi kana heddummeessi. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Rahmatullahi wabarakatuh. Ayyee gaafii dhageeffadhu. Gaafiin saglaffaa waan jedhu. Abbaan Bakrii bakka bu'aa sadaffaati. Abbaan Bakrii bakka bu'aa nabii kennaa ka sadaffaati jedha gaafiin. Dhugaa yookiin soba jetta? Maashaallah. Deebifte Faatimaan bakka bu'aa awwalaatii jettee garee Faatimaa ummanni agartee gareen Aliyyi injifataan jiru. Dhiiroo maal taatan? Gareen Aliyyi kun gara duubaa kana deemee irra garagaluu fedhasee. Assalamu alaikum warahmatullah. Kun Aliyyi ta'uun oolu. Hello, assalamu alaikum. Warra Aliyyi kanatu aaree dafee bilbilu jira. Telefoona nama dubbisuu dhowwa. Hello, si dhaga'uu hin dandeenye sirra kutuu deemna. Hello. Warra bilbilu kanatu warri bilbiltan kaa yeroo walii kennaa haga namni dubbatu. Fursaa walii kennaa. Dhiifama waliin. Haga namtichi bilbile sun irraa ba'u eegaa. Si dhaga'uu hin dandeenye, okay? Nama biraati. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Garee Faatimaa irraa dhihaadhu gaafii dhageeffadhu dhugaa yookaan soba jettee deebista. Ayyee gaafiin kurnaffaa waan jedhu abbaan Bakrii gaafadhaa sen. Akkuma dhageenne godhaneessan gaafan. Ayyee dhageeffadha warri gara peejii kiyya irraan bilbiltan dhiifama waliin hin bilbilinaa nambara isinii kenname kas gubbatti isinii barraa'e kana irratti malee. Nambara kiyya irratti hin bilbilinaa raqama kiyya irratti waan feesbuuk irra isaan jiruuf jecha ummanni gaafii dhageeffatuu hin danda'u yoo nu achi isin jalaa kaafne. Ayyee Faatimaan gaafii dhageeffadhu qaceelatti gaafiin kurnaffaa waan jedhu abbaan Bakrii gaafa duula Badrii ilma isaatiin walit dhufnaan ni dheessee jedha. Ilmi isaa gama kaafiraati aylola. Ilma isaatiin walit dhufnaan ni dheessee jedha. Dhugaa yookiin soba jetta? Dhugaadha. Ayyee Faatimaan kuftee jirti. Waddaayitte nama lafa wasi qabu barbaadadhu. Ayyee Faatimaa inshaallah yeroo biraa gaafii biraa akka argattu abdii qabnaa.
kana hin arganne inshallah. hin arganne. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii si gaafatan dhugaa yookaan soba itti deebistaa dhageeffadhu. Gaafadha. Hayyee gaafiin 11ffaa waan jedhu Abubakar Sidiiq Khaalidiin hoogganummaarraa buusee jedha. Dhugaa yookiin soba jetta? Abbaan Bakrii Khaalid ibn al-Waliid hoogganummaarraa buusee jedha gaafiin. Maal irra deebi? Soba jedhe argatee jira Aliyyi. Maashaallah gareen Aliyyi kun suutuma tirataa jira ofiisin jala afaan jiru. Hedduu galatamii waan nu dabalteef nama biraatiif carraa kennina. Jabaadhaa warri Aliyyi itti qixxaa'uu geettanii jirtanii inshallah warri Faatumaa illee jalaa fagaachuu jirtanii jabaadhaa wal jaluma fiiguu jirtanii inshallah. Maashaallah bareeda. Yeroo walii kennaa ka automaatika gootanii ka eenyu kaasan kun amma bilbila kan kaane walirra gootan. La ilaha illallah. Tokko keessaa baay'ee. Assalamu alaikum warahmatullah. Hello, assalamu alaikum. Sadagaa uttiin jirru nama biraatiif carraa kennaa inshallah deebii si daawwal. Hello, assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Gare Ali irraan dhihaadhu ustaazni gaafii si gaafatanii dhugaa yookaan soba itti deebistaa qajeeloo dhageeffadhu gaafii. Hayyee gaafii waan jedhu gaafiin 12ffaan duulli Yamaamaa zabana Abbaa Bakrii keessatti argamee jedha. Duulli Yamaamaa zabana Abbaa Bakrii keessatti argamee jedha. Soba yookiin dhugaa jetta? Duulli Yamaamaadhaa zabana Abbaa Bakrii keessatti argamee jedha gaafiin. Dhugaadha. Maashaallah argatee jira Aliyyi. Dhugaadha argatee jira Aliyyi maashaallah. Jazaakallahu khayran baarakallahu fiika. Inshallah galatoom. Hayyee. Okay. Tufufa jabaadha maashaallah. Bareeda jirtan. Hayyee. Biizii xiqqoo walii kennaa xiqqoo walii obsaa. Walii obsaa deema. Telefoonni hin ka'u akkanatti. Fursaa walii kennaa. Ka'eennu kaasnaayee. Ajaa'iba qabdan. Inshallah sagantaan deemuutti jiru sagantaa gaaffiif deebii qormaata seenaa Abubakar Sidiiq irraa radiyallahu anhu wardaahu irraa deemuu jira. Garee lamatti qoonneeti gaafii kan wal dorgomsiisuu jiru garee Faatumaa fi garee Aliyyiiti. Shamarran irraa gaafiin gaafatame tokko deebi'ee garee Faatumaa jalatti qabama. Dhiirarraallee gaafiin tokko deebii gaafatame yoo deebi'e inshallah nama kana simannee waliin deebinaayyee. Okay. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dhihaadhu garee Faatumaa gaafii ustaadni si gaafatanii gaafii gaafatamtee dhugaa yookaan soba itti deebisaa gaafii kan kee dhageeffadhu qajeellotti. Gaafiin 13ffaa waan jedhu namni Abbaa Bakrii caalu nabiyyootaa fi rusultoota callaadhaa jedha. Gaafiin 13ffaa waan jedhu namni Abbaa Bakrii caalu ambiyootaa fi rusultoota callaadhaa jedha gaafiin. Namni Abbaa Bakrii caalu ambiyootaa fi rusultoota callaadhaa. Soba jettee obboleettiin teennaa waddaytee jirti. Inshallah yeroo Kurtee. gaafii kana deebisuu hin dandeenye namni biraa kan yaaluun eegaluu danda'a. Hayyee obboleet. Assalamu alaikum warahmatullah. Gaafii gaafatamee hin argatiin deebisuu ni danda'anii midawalanii boonasii jechuudha akka boonasiitti. Hello, assalamu alaikum.
hello Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. okay garee aliyyi irraa dhihaadhu ustaazni gaaffii si gaafatanii deebisaa kan kee dhugaa yookaan soba jetta ayyee gaafadha deebii sirrii ta'ee filadhuu jedha. okay filannoodha dhiifama sobaa miti filannoodha amma filannoo seennee jirra mata duree haarawaa deebii sirrii ta'e filadhuu jedha. Hayyee gaafii waan jedhu namni hulaa jannataa 8 irraa yaamamu guyyaa qiyaamaa a Umar b Khadiijaa c Faaxumaa d Abubakrii jedha. Namni hulaa 8 jannataa irraa guyyaa qiyaamaa yaamamu warra sirra bilbilu kun nu jeeqee jira. dhiifama karaa peejii sheekaatiin hin dawwalina asumaan dawwala lakkoofsa isinii kenname kanarraan dawwala please. Rakaa saatima. Hello. 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 Dhiifama barumsarra jirra. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sihii miti ati nu eegu obboleessa keenya. Ati nu obsi akkasumatti obsati. Barumsarra jirra horii gara peejii imoo kiyyaa irra bilbiluu jirtan dhiifama nambara asirra isinii barraa itti bilbilaa malee asirratti hin bilbilina. Online irra jira inshallah. Taate. Ayyee obboleessa keenya gaaffiif qophaa'i. Hello deebinee jirti. Gaafii waan jedhu namni hulaa jannataa 8 irraa guyyaa qiyaamaa yaamamu a Umar b Khadiijaa c Faaxumaa d Abubakrii jedha. Ayyee argatee jira gareen aliyyi argatee jira. Maashaallah hedduu galatoomii nama biraatiif carraa kennina. Ayyee. Halo assalaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullah. Ayyee gaafii dhageeffadhu deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Zabanyaan nabii keenyaa gaafa duula badrii zabanyaan nabii keenyaa takkii hula eegaan takkii wardiyyaan nabii keenyaa gaafa duula badrii a Aliyyi b Zubeyri c Abubakri d Umari. Hello dhageeffatte? Dhageette? Hello dhagahutti hin jirtu? Hello waan jenne? Okay Ayyee. deebisalati. Hello. Hello assalaamu alaikum. Sidagahutti hin jirru assalaamu alaikum warahmatullah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban hayyee warra aliyyi irraa nu dhihaadhu gaafii gaafachuu jiranii gaafiin inni filatta gaafii filannooti haga a irraa gadaatti jira gaafii dhageeffadhuuti keessaa filadhu kasirrii. Waan jedhu zabanyaan nabii keenyaa gaafa duula badrii takki booddikaaddiin jechuu ka nabii keenya gaafa san eegu wardiyyaan a Aliyyi b Zubeyri c Abubakri d Umarii jedha. Gaafii sirrii filadhu. Abubakar. Hayyee argatee jira d Abubakrii jechuu duuba. Maashaallah gareen aliyyi hedduu jabaatanii maashaallah warra Faaxumaa arguutti hin jirru maal akka ta'an hin beekne dura isaan toofoo ture inshallah hedduu galatamu obboleessa. Hayyee. Hello. Assalaamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنا سنين إنجني وري علي بودر رفاي سنين إنجني برا. بودا كان رجعيا وجرا لك. فاطمة تدرد دمني. أيوة بوليس إن شاء الله غافي جراني غافي سريتا يكيسا في لتا دقي فدو. دول زبان أبا بكري مالين بكما. دولا چبو با دولا دولا چبو با دولا ردة چا دولا غوسا. سيغلي أيه دولي زبان أبا بكري مالين بكما جدا غافين دولي زبان أبا بكري مالين بكما دولا چبو جدا مي بكما با دولا ردة جدا مي بكما چا دولا غوسا جدا مي بكما دولا ردة جرama ما شاء الله بوليس كين أرغته دولا ردة جدا ميچو ما شاء الله علي جوادا هدو غلطة بوليس كين أرغته جرا دولا ردة جدا ميچو دولي زبان أبا بكري دولا ردة جدا ما. هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله قري علي دهادو غافي سرته كيسا فلتا غافي دغيفدو deebii sirrii ta'e filatta. Hayyee gaafiin waan jedhu abbaan bakrii goda sawrii keessatti maal tahee ni kufe baa ni iddame caa ni beelawee jedha. baa ni iddame. Maasha Allah deebisee jira Aliyyi. Gareen Aliyyi kutee jira galgalaan isin bira Faatumaa maal taatan? لا إله إلا الله. قاتني برادمتني إن شاء الله وري فاطمة اللي بهذا. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو السلام عليكم. هلو. سدقاو تنجرو سكنديشن سيكنين. السلام عليكم ورحمة الله. دقامان جرو. كوتي كان مبروكاس. إن شاء الله إيه بس سدقاو لندن. أوكي. يرو ولي كنا. يرو ولي كنا. غري فاطمة تواري كنا قدو جرا. هيه. غري فاطمة سوتما ديما. إن أردنا قوا إن أرسل لي ورالي كنا أرسبر. ورالي دوبا دفيتي أكمله. فيجي شكارة تندولنا بليز. هلو. هلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرانا نمبلبلنا نمبر أسر سنيكا مسان نمبلبلا قرمات الرجرة. نمبر أشمرة فوتة بالبلاد. نمبر دراني تيسوني كأما أسر سنيكين كأما لا في تنجرو. كوني كأغرتي. تولي. هلا السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة النفتاية فاطمة غافي ديبي سري تاي كيسا فيلتا غافي فيلنوتي دغيفدو. اوكي نجيب ثاني ورغرا بيجي شيكات ندولو جرتان بليز نجيكنا لاكوس بيجي رات سيني دوا سيني برا سنين دولو دنديتا. بسم الله. اوكي اي فاطمه اي دغيفدو غافي دغيفدو اي ديفما ور سر بالبلتن ديفما نو غدا غر بيجي كياتي ور بالبلتن ديفما غدا asirratti waan agartee ummanni dhaggeeffataa jiruuf asirraan isin jalaa kaasaa ooluun dandeenyu inshallah gara nambara asirra isinii kaa'ame malee. Ayyee obboleettii teennaa gaafii waan jedhu abbaan bakrii bilaaliin uuqiyyaa zahabarraa taate meeqan bitee jedha. Abbaan bakrii bilaaliin uuqiyyaa zahabarraa taate meeqan bitee gaafas abbaa bakriittu bilaal bitee bilisoomsanii beeytanii uuqiyyaa meeqan bitee uuqiyyaa 7 baa uuqiyyaa 8 caa uuqiyyaa 9 daa uuqiyyaa 10.
Gaaffiya sagalee. Uqiyyaa sagaleen bitee jette kuftee jirta. Nama osii qabu barbaadadhu. Hin arganne maashaallah yeroo biraa argatta jajjabaadhu seenaa Abubakar qoradhu inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Uqiyyaa torba jechuun. Ayyee okay. Haya warri Aliyyi hedduu jabaatee jira warra Faatumaa gatee deemutti jira maashaallah ayyee silachoo warra jajjaboo walitti dhiyaadha. Maashaallah bareeda jirtan. Sagantaan irra jirru sagantaa gaaffiif deebii qormaata seenaa Abubakar Sidiiq irra jirra karaa lakkoofsa peejii irratti isinii maxxanee 25420255444 saniin dawwaltanii karaa iimoon gaaffii isin gaafatanii deebii deebistanii barnoota diin irraa maal hubannoo qabaa hagam hubannoo qabne of madaaltanii gaaffii kana deebisuudhaan immoo hawaasa keenya akka barumsa diin irraa fagoo jiruuf akka keessatti of xiinxallaniif fakkeenya guddaa taatan jechuudhaan abdannaa inshaallah. Mee fursaa walii kennaati bilbila nama tokko jalaa kaasnu inshaallah walii obsa. Nama hedduutti dawwaluu jira. Naam haya. Assalaamu alaikum warahmatullah. Hello assalamu alaikum warahmatullah. Faatuma maashaallah warra Faatumaatu dhufee gaaffii si gaafatanii gaaffii kana gaaffii sirrii deebii sirrii keessaa filattaa dhageeffadhu. Hayyee gaafin waan jedhu gaafa nabiin sallallahu alaihi wasallam samii bahee eenyu si dhugoomsa jedheen Jibriilii. Nabi Muhammadin Jibriil agartee namni na kijibsiise nabiin keenya jennaan Jibriil ebalutu si dhugoomsa jedheen. Gaafa san irran sii deebi'aa dhageeffadhu miseejii agartee warra bilbilu kanatu si wanna godhu jira. Waan siin jedhe gaafa nabiin keenya samii ol bahee gaafa nabi Muhammad samii ol bahee namni martuu nabii keenya ni kijibsiise nama tokko dhugoomse gaafa san nabiin alayhi salaatu wassalaam eenyutu agartee si dhugoomsaa jedheen nabii keenyan alayhi salaatu wassalaam mee eege sirratti wannaan warqa dabarsanii jirani. Hayyee dhiifama warra sirraan dawwaluu karaa peejiitiin dawwalutu peejii sheekaarra nu jeqe dhiifama hayyee amma gaaffii dhageeffadhu hayyee gaafii kee dhageeffadhu. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafa samii ol bahee gaafa nabiin keenya samii ol bahee Jibriil nabii keenya waan jedheen ummanni na kijibsiisee jira jedheen. Jibriil immootu nama tokko si dhugoomsa jedhee nama san maqaa dha'ee himeef. Nama tokko si dhugoomsa jedhee nama san maqaa dha'ee himeef. Namni gaafas Jibriil maqaa dha'ee himeef sun eenyu? A. Usmaani B. Abubakri C. Umari. Maal gootaa ifaajja jedhe. Hayyee maashaallah Faatuma maashaallah Faatuma rabbi beekumsarraan beekumsa si yaa dabalu hedduu galatoomee. Hayyee galatooma hayyee jalaa kaafna. Hayyee dawwala hayyee warri Faatumaa hedduu aartiniirtanii dawwala hayyee inshaallah. Galmeessan irradha. Kana harka hedduu dawwalee jira. Assalaamu alaikum warahmatullah. Warra Aliyyi dhihaadhu hayyee gaaffii deebii sirrii ta'e keessaa filattaa si gaafatanii dhageeffadhu. Hayyee gaafii waan jedhu namni abbaa bakrii dhibamsiise eenyu jedha. Namni abbaa bakrii dhibamsiise eenyu ka gizee inni dhibame biraan deemin ka bira taa'e jechu. Akkay jedha. A. Aliyyi B. Usmaani C. Umari. Maasha Allah argatee jira. Aliyyin dhufu malee dhufnaan hin doongoru.
Hayyee. Hedduu galatoomii. Hayyee maashaallah. Argattee jirta. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullah. Ukti maashaallah deebii sirrii ta'e keessaa filataa akkasumas deebii sirrii ta'e keessaa filataa dhageeffadhu gaafii si gaafatan. Hayyee gaafii waan jedhu bakka bu'aan nabii keenyaa kan sadaffaa A. Abubakri B. Aliyyi C. Usmaani D. Umari akkana jedha. Maashaallah maashaallah. Faaximaa illee nama jalaa nafnu jettee jirti. Gareen Faaxumaa illee lakkii nafnu jedhani maashaallah. Argattee jirta. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Garee Faaxumaa dhihaadhoo deebii sirrii ta'e filadhuu kan jedhu keessa jirra. Deebii sirrii filadhaa ustaazii isaa gaafatan inshallah. Ayya binaaye. Hayyee maashaallah jazaakumullahu khayran. Warra kana dadhabne ka warra garanaan bilbilu kan akkam goona. Lakkoofsa sheekaa irratti hin dawwalinaati. Lakkoofsa achirratti isiniif barreeffameeru irra dawwala. Reefulleen warqaa dhaamsanii kana duyda duuban nu deebisanii amma uummanni duraan asirra jiru hin jiru kunoo haaroo jira. Inaari nadhiisaa basi akkasuma maatiin akkanuma nama godha. Hayyee bakka duwwaa guuti jedha gaafin amma. Okay, gaafii bakka duwwaati. Ka duraa irraa jijjiirama qaba jechuun. Hayyee waan jedhu duuba bakka duwwaa guuti jedha abbaan Bakrii Bilaaliin kan bilisoomse bakka duwwaa jecha. Abbaan Bakrii Bilaaliin kan bilisoomse daash daash jecha. Bakka duwwaa guutii jedha amma gaafin amma baadoo bootaa mulaa'edha. Afaan Amaariffaa beeyta. Waan jedhu duuba abbaan Bakrii Bilaaliin kan bilisoomseef bakka duwwaa jechaa jedha. Maaliif jecha jechuu? Bakka duwwaa sanirra maal keetta? Sakandii kudhantu seefe okay. Yaal sakandii kudhantu seefe yaal. Filannoo miti kuni filannoo finne. Ayyee. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Hello. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee gaafii ammaa kana dhageettee deebisi. Ayyee abbaan Bakrii Bilaaliin kan bilisoomseef bakka duwwaa jecha. Bakka duwwaa guutii irra jirraa beeytee amma. Abbaan Bakrii Bilaal kan bilisoomseef bakka duwwaa jecha jedha. Bakka duwwaa sanin maal guunna? Achirraa sun hin laalamu. Kasirraan fuudhamu kasirra barreessitan. Hin arganii gamana naggara galee jira. Maal jette? Islaamummaaf jecha jettee hin arganne. Guutuun arganne. Waan isaa zabaniif jedha. Waan zabaniif uummanni Qureeshii. Hin arganne akka barbaadametti hin arganne. Hin arganne.
Hayyee. Wadakkaa si kennine irraa inshallah waan yaalteef galatoom. Dafa yeroon qabnuuti. Yeroon olaanaa. Yeroon ganaa. Bakka duwwaa kana jaba. Hedduu ulfaata. Inshallah hordoftoota sagantaa keenyaa karaa peejii Oromoo Muslim Miidiyaa nu hordofuu jirtaniif akkasuma karaa peejii sheeka keenyaa Sheek Tumaam Qaasimiin nu hordofuu jirtan sagantaan nuti irra jiru sagantaa gaaffiif deebii qormaata seenaa Abubakar Sidiiq irra jirra. Ammaan tana dhugaaf soba dabarsinee filannoo dabarsinee bakka duwwaa guutii ka jedhu irra jirra. Garee wal dorgomoo jiru garee Faaxumaa fi Aliyyiiti. Haga ammaatti warri Faaxumaa qabxii boodatti deebinaayyee. Hello. Assalamualaikum warahmatullah. Maayikii asii qabaa fi gaaffii si gaafatanii dhageeffadhu bakka duwwaa guutta gaaffii si gaafatan irratti. Inshallah. Gaaffii amma gaafatame dhageette boonasii sii kennina. Dhaga'ee jira rabbiif jecha jedha. Maashaallah argatee jira obboleessi keenya. Warri barruun asirra barreessitanillee garuu sirrii miti. Gaaffii biraa gaafadha. Hayyee gaaffii biraa si gaafadha. Gaaffii biraa si gaafadha. Gaafadha. Hayyee. Abbaan Bakrii gaafa du'u gabricha isaa bakka duwwaa maal godhaa jedhe. Abbaan Bakrii gaafa du'u gabricha isaa bakka duwwaa deebisaa jedhe. Abbaan Bakrii gaafa du'u gabricha isaa bakka duwwaa deebisaa jedhe. Abbaan Bakrii gaafa du'u gabricha isaa bakka duwwaa jedhe. Bakka duwwaa deebisaa jedhe. Wallahi gaafii kana numa yaala malee hin dandeenye garuu waan bilisoomsa jedhee ta'uu danda'a. Yaaluun bareeda ammoo hin arganne. Maashaallah boonasii ka duraa san sii qabnee jirra kana hin arganne hedduu galatoomuu warra Aliyyirra. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Hello. Gandi Aliyyi kuna jabaate akkam? Galgalaan duddimi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin irra jirru bakka duwwaa guutii ka jedhudha. Gaafii amma gaafatame dhageette? Ani maali warra dhibbatin irraan bilaan gara feesbuukaa yoon jiru tarnoorraan. Ayyee bas ta'anii teetiin fidannaa ayyee amma Maal jette? gaafii dhageeffatte? Ayyee gaafadha bas gaafii gaafadha. Kama feene gaafanna hayyee. Uumama warra Aliyyii Dafanii aaran jetta. Dhiifama. Abbaan Bakrii gaafa du'u gabricha isaa bakka duwwaa deebisaa jedhe. Bakka duwwaa sanitti guutta bakka duwwaa san maal godhaa jedhe. Asii qaba maayikii. Maal jette meera deebi? Irraanfattee? Abbaan Bakrii gaafa du'u gabricha isaa bakka Abbaan Bakrii gaafa du'u gabricha isaa bakka duwwaa deebisaa jedhe. Okay. Bakka duwwaa guuti jecha beeytee baadoo bootaa mulaan beeytami. Bakka duwwaa guuti jetti gaafin amma. Bakka duwwaa san irratti maal godhaa jedhe Abbaan Bakrii.
bilisoomsaa si duraa jedhanii irraa fudhatuu dinne. gaafii biraa gaafadha kun akka boonasiitti gaafatanii. Ayyee gaafii biraa si gaafadha ayyee. Gabricha illee bilisoomsaa deemaa seeqa. Gaafii biraa dhageeffadhu. Illo lafichoo. Gaafiin biraa waan jedhu gaafa duula Tabuukii abbaan Bakrii bakka duwwaa baatee jedha. Gaafa duula Tabuukii abbaan Bakrii bakka duwwaa baatee. Gaafa lola Tabuukii Abubakriin qabeenya isaa guutuu fitee dhufe umariis akkas qixxeetti qoode Abdurrahmaan Faallee akkas Abubakrii wanni inni guddaan hojjete keessaa qabeenya isaa guutuu kenne. Ayyee hin arganne iddoo galatamu waan yaalteef gaafii tokko akka boonasiitti sii kenninee turre kana gaafii ati gaafatamtee hedduu galatoomi seenaa sirri qoradhu. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Faatuma dhihaadhu ayyee gaafii amma gaafatame dhageette. Ayyee akka boonasiitti gaafii ayyee gaafadhame. Abbaan Bakrii gaafa duula Tabuukii dhageeffadhu ijoollee si jalaa hocaa. Gaafa duula Tabuukii abbaan Bakrii bakka duwwaa baatee jedha. Gaafa duula Tabuukii abbaan Bakrii bakka duwwaa baatee jedha. Maal baate? Filannoo miti amma bakka duwwaa guuti. Gaafa duula Tabuukii duula Tabuuk. Abbaan Bakrii gaafa duula Tabuukii bakka duwwaa daash daash faraag faraag baatee jedha. Waddaayte ka akkamsi goona. Gaafii biraa gaafatanii. Ayyee. Ayyee kana akka boonasii si gaafatanii ayyee gaafii biraa gaafatan maaliifuu gaafiin kun durallee waan gaafatameef jecha boonas ta'a. Gaafii biraa si jijjiiran haarawa. Ayyee gaafadha. Ayyee gaafii hedduu bira dabarre immoo gaafiin deebisaan arganne. Irra gaafadha bira deebi'aati sun. Gaafadha. Haya gaafii agartee gaafii lammaffaa fi sadaffaaleen deebiin arganne kana bira dabarraare. Gaafadha isayyuu. Hayyee abbaan Bakrii gaafa duula abbaan Bakrii tana tammi isiin dhabdeemi duula Tabuukii isiin dhabe. Abbaan Bakrii gaafa du'u gabricha isaa ka warra Nuubii jenna takkiyyuu gabricha isaa ka warra Nuubii gara bakka duwwaa deebisaa jedhee. Gara biyya isaa galchaa jedheetta. Tolchite waddaayte hin arganne ayyee. Hin arganne ammoo yaaliin kan kee bareedaa warra Nuubii jennaaniin akkasitti hedduu galatoome. Lakke. Galatoome hedduu galatoome ayyee. Ayyee. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee Faatuma Dihar. Ayyee gaafii si Ayyee. bakka duwwaa guutta. Ayyee gaafadha. Abbaan Bakrii manguddittii ija bal'aa takka subii maraa bakka duwwaa jedha. Argatte obboleettiin teenna Faatumaan. Faatumaan argatte maashaallah jazaakillahu khayran baarakallahu fiiki. Gaafii boonasii ka gaafatame si gaafanna ayyee gaafii dura gaafatame dhageette. Abbaan Bakrii gaafa du'u gabricha isaa ka warra Nuubii gara bakka duwwaa deebisaa jedhe.
abbaan bakrii gabricha isaa ka warra nuubii gaafa du'u daash daash deebisaa jedhee. Filannoon qabu bakka duwwaa baadoo bootaa mulaa jedhe. Sakandii 10 qabu. Maal godhaa jedheet? Islaamessa jedheet. Lakki lakki naa gaafattuumi ani asichisi gaafatu jira. Bessi gahe. Galatoomii gaafii boonasii si daballee tokko kasi gaafatamne kallattiidhaan argattee jirta. Maashaallah hedduu galatooma. Akkanumatti itti fufii seenaa baradhu. Seenaa sheeka yalaqa jedhu baradhu. The last of question jedhan. Gaafii dhumaa. Asirratti dhaabbatuu deema. Gaafii amma deebisuu barbaadetani. Ayee mee gaafa deebisa gaafii amma. Isa Abubakar bicha isaa deebisaa jedhetta. Gara Umar narraa keessaa jedhe. Maashaallah deebifte. Jazaakillahu khayran baarakallahu fiik. Maal jetteera deebii? Gatiin sila dhabe hamma kanaaf hin argachu sila nan dhabe kanaa lama fa deebi'e. Deebitee tan argatte maashaallah milkooyte. Maashaallah gara Umar deebisaa. Gara Umar deebisaa jedhe abbaan bakrii gaafa du'u gabricha kiyya Umaritti kennaa Umaritti deebisa. Maashaallah hedduu galatoomaayee beekumsarraan beekumsa dabaluu seenaa hedduu dubbisii baradhu ammallee gaafii biraallee ni argata inshaallah galatoom. Gaafii biraa akka gaafatanii jirtanii. Gaafii dhumaa. Gaafii dhumaa gaafadha. Isimoo. Isin ka boonasii deebistee mire. Chaansii nama biraatti kenna. Hedduu gaafatee dhabdeerti ammoo dura. Assalaamu alaikum warahmatullah. Aliyyi ayyee dhihaadhu garee Aliyyi gaafii gaafatame bakka duwwaa guuttee deebistaa si haa gaafatanii. Gaafiin dhumaa waan jedhu abbaan bakrii yeroo qura'aana qara'u bakka duwwaa jedha. Maashaallah Aliyyi argate. Gaafiin dhumatee jira. Gaafiin tokko immoo kareefuu namuu dadhabee gaafii kam ture? Gaafa duula tabuukii. Abbaan bakrii gaafa duula tabuukii abbaan bakrii bakka duwwaa baatee jedha. Maashaallah argate Aliyyi. Alaabaa baatee deeme. Namni baandiraa baatee deemu gaafsan isa jechuudha. Andura sinin jennu warra Aliyyi yoo booda gad dhufee hin danda'anii sinin jedhee andura. Warra Aliyyi argate lakka. Hedduu galatooma obboleessa keenyaa gaafii xumuraa argattee jirta. Hedduu gaafii amma agartee qabxii walitti edaanee eenyu injifatee inshaallah muma deebiin isinii kennama. Garee Aliyyiitiif garee Faatumaa irraallee inshaallah. Hedduu galatooma. Amma dhageeffadha qabxii laata. Inshaallah hordoftoota Oromoo Musliim Miidiyaa akkasuma karaa peejii sheekaatiin kan hordofuu jirtanii sagantaa har'a deemaa ture sagantaa qormaataa seenaa abbaa bakriiti. Sagantaa kana keessatti garee bakka lamatti qoonnee dorgomsiisu turre garee Aliyyiitii fi garee Faatumaati. Ammaan tana gaafiin sadarkaa 2-3tti gaafatame dhugaa yookaan soba jedhe jechuudhaan gaafatame. Akkasuma filannoodhaan illee ni gaafatame. Gaafii xumurarra gaafatame gaafii bakka duwwaa guuti jedhudha. Amma qabxii meeqa akka argatan warri Faaxumaatii fi warri Aliyyi qabxii meeqa akka argatan walumaan tilmaamna. Warri Faaxumaa deebii gaafii dhugaaf soba gaafatame keessatti warri Faaxumaa qabxiin isaan argatan 1 2 3 4 5 6. Warri Aliyyi ammoo 1 2 3 4 5. Warri Faatumaa dhugaaf soba keessatti qabxii tokkoon injifatee jira. Maashaallah. Ililli ol darbadhaa kaafumaa ililli ofii ol darba. Hin danda'amne warri Faatumaa. Hayyee deebii sirrii filadhu kan jedhu keessatti warri Faatumaa deebii sirrii filadhu kan jedhu keessatti
deebiin isaan deebisan tokko lama haya warri aliyyi ammoo deebii sirrii filadhu kan jedhu keessatti qabxiin hanga isaan deebisanii tokko lama sadii afur shanii qabxii sadiin warri aliyyi injifatee jira jechuudha deebii sirrii filadhu qabxii sadiin warra Faatumaa injifatanii jiranii jechuudha. Haya bakka duwwaa guuti ka jedhuun gaafii bakka duwwaa guutii jedhu keessatti warri Faatumaa deebii takki qabxii tokko lama qabxii lama argatanii jiranii warri aliyyi qabxii tokko lama sadii qabxii sadii argatanii jechuudha. Tokko lammaffaa deebisanii tokko boonasii deebisee tokko lammaffaa tokko ammoo yaaliidhaan tokko lammaffaa kenneefi sadii qabxii tokkoon injifateeraa jechuudha gareen aliyyi gaafii duwwaa keessatti jechuudha. Maashaallah. Tokko haya qabxii tokko asitti tokko lama sadii afur shanii haya qabxii sadii qabxii sadii achitti warra shamarraniitu caala. Warra shamarraniiti. Walumaa galatti gareen Aliyyitiif Faatumaa gareen gaafii har'a gaafatame seenaa Abubakar keessatti gareen Aliyyi qabxii afur galmeessuudhaan garee Faatumaa injifatee jira jechuudha. Qabxii afuriin caaluudhaan jechuudha. Gaafii gaafatame keessaa qabxii afuriin garee Faatumaa caaluudhaan injifatee jira. Inshaallah warri Faatumaa raftaniin bulina seenaa sheekaa ka dura darbillee irra deebi'aa dhageeffadha. Ka amma booda dhufullee qajeeloo dhageeffadha. Inshaallah akkam jettan ustaaz? Akkasi maashaallah bareeda. Maashaallah yaaliin keessa waliigalaan baay'ee bareeda maashaallah rabbi isinirraa jaalatu. Yoo rabbi fedhe ka Umarillee agartee ay deemu jira. Maal jechuun fedhe kun? Hello. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Amma fixanneeti qabxii himu jirra. Dhiifama. Gaafii tokko si gaafannu akkanumatti? Si gaafadha. Aishaan haati warraa haati moomintootaa jechuudha radiyallahu anhaa intala eenyuti? Intala Abubakar sidiiq radiyallahu anhu ardaa. Maashaallah hedduu galatoo. Maashaallah argatte galatoo. Galata raafa. Ayyee enoon gisnoo jechuudha. Duuba amma waan jennu uf duraaf inshaallah tartiiba nizaama isinii goona. Har'a akka itti gaafii wal dhoorgitan hedduu namni martinuu bakka tokko bilbilaa. Ammallee agartee peejii kiyya irratti namni gariin bilbilaa. Karaa kanaan hedduu agartanii wal jeeyxaniiti gama saniin gaafiin isinii dhiyaatuu hin dandeenye. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Warri Faatumaa waan aaree duudeessa. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Ayyee. Maal jette? Erga bineensi dareen dutti akkuma jedhan ta'an erga gaafiin darbee dhufee qaataa bilbila na jala hin kaafne. Komiin irraan dhumatu ayyee. Komiin irraan dhumatu. Komiidha waan taate xiqqoo yaadan qaba gaafii kanarratti jechuudha yookiin odoo barreeffaman gadi nu lakkistanii gara keessaatiin deebideeffannee akkuma waliigalaatitti qormaanni maashaallah bareedaadha yookiin ammoo nama lamaaf lama odoo wal dorgomsiistanii gaafii akka sadii yookaan akka afurii jechuudha. Okay. Sunillee yaada bareeda. Yaada bareeda yaada kan keessarraa fudhannee jirra. Sunillee yaada bareedaadha. Amma booda inshaallah yaada gaarii nu dhiyeessite. Gaafii tokko si gaafadha. Ayyee na gaafadha inshaallah. Ibrahim mucaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam haadha isaa maqaan eenyu? Ibrahim haadha Gaafii isin hin baratin gaafatte ka. Isin seenaa abbaa bakriitiif dhufte. Amma kun gaafii maakanaan boonasi. Okay, maqaan dhagatte? Hayyee inshaallah hayyee galatoom. Yaada kan kee ammoo fudhannee jirra kan irratti hojjennu taana gara fuulduraatiif
jabaadhu seenaa dubbisii barnoota sheekaa ka dura darbillee qajeelotoo hordofii ka ganaa barsiisuuf deemanillee hedduu jala deeme ayyee. Ayyee inshaallah bilkaleessa wajjin jiraasi. Ayyee abshira abshir galatoome hedduu galatoome. Amma du'aayin isinii goone inshaallah dayaana yoo rabbi fedhe. Inshaallah amma du'aayi ayyee. Sa'aatii illeen isin bira gara salaatatti deemu jira. Ufduraaf inshaallah tartiiba maraa goonee akka agartee namni amma laal warra duraan as gubbarratti agartee dhageeffatu jiru namni bilbilaan azaanu godhee gana agartee haaraatti agartee banne jechaadha peeji. Kuni cufti inshaallah akka ufduraaf musirraa uni goona. Ammaaf immootu har'aaf asitti nu hobba'aa ufduraaf. Halo assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Garee Faaxumaa hayyee maal jettamee dhihaadhu? Garee Faaxumaa aaree amma bilbila. Barnoonni keessan baay'ee namatti tola sadarkaa yaadaatiif bilbilee. Hedduu galatoome. Inshaallah ustaaza keenya rabbi jazaa keessan isinii haa kafalu hunda keessaniyyuu rabbi jazaa kafalu xiqqoo sa'aatii dhiphoo keessatti magriibaa fi walakkaa kanatti dhuftanii osoo xiqqoo sa'aatii nu dheeressitanii jechuu barbaadee fi jazaakumullahu khairan waa hedduu isinirraa barataa jirra. Inshaallah. Akkaan osoo maallaqallee kaffallee ittiin argachuu hin dandeenye bakka teenyetti intarneeta keenyarra fayyadamaa jirra. Yeroo tokko immoo gorsas keessa buusaa seenaa irraanii sa'aatii keessan nu badhiisaa inna jazaakumullahu khairan. Maashaallah yaada akkaan bareedaati hedduu galatoomii. Baay'ee gaariidhaati. Hayyee galatoomi yaada kee fudhanne inshaallah. Dawalu jira. Nama birooti moo? Nama birooti dawalu jira sun laakusa haaya. Hayyee bese amma dhiisaa ka amma nu dhiisa. Sa'aatiin dhumate. Irra kasa. Amma bese yaa bani Adam. Irra kasa. Assalaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaa qabdanii warra Aliyiitu isin injifate saniif aartanii amma galgalaan dhufuu jirtanii ayyee yaada hoo qabaattu. Bilbilee jawwaaluma dhufaa'ee biraalletti salaatu dhabeettine. Hayyee inshaallah hedduu galatoomii yaada hoo qabaatte gabaabsi. Ani yaadni kee yeroo kun ustaaz fakkeenyaaf osoo yeroo akkanatti seenaa Aliyiif seenaa Abubakariif dubbattan keessatti odoo itti dabaltanii seenaallee dubbattanii yeroo sanillee gorsa keessattuu shamarran biyya arabaa kana keessattuu shamarraniif baay'ee gorsa nuuf kennitanii hedduun natti tola. Shamarriin biyya arabaa kun waa meeqa barannee waa meeqa deemee kennaafillee onna jedhaa jirra. Maashaallah. Sanumaaf yeroo itti nu dabalaa isiniin jedha ustaaza gaafii duratti gaafattan sani haatiin ilma rasuula sallallahu alaihi wasallam Ibrahim haati isaa Khadiijaadha. Khadiija maashaallah hedduu yaaltee ammoo hin arganne. Naasni hamaa kaaya ustaaza barachuu barbaadan garuu Khadiijaansa. Itimtanii ree. Lakkisuun Khadiijaa miti sanii. Khadiijaa miti haati isaa Mariyamal Khibxiyyee jedhamti jechuudha inshaallah galatoomii waan nu dawwalteef. Hin dagatiin eenyu siin jedhe maqaan haadha Ibraahimi? Maariyatul Qibxiyyaa. Okay, Mariyatul Qibxiyyaa jazakallah khairan. Inshaallah. Hai, du'aayi godhaa fi ummata kanaaf. Hayyee amma du'aayi goonaa inshaallahu ta'ala ka sa'aatiin magriibni nu biraa ga'u jira. Amma magriibni waan ga'u jiruufi asumatti isinirraa dhaabna inshaallahu ta'ala. Azaanni magriibaa ga'e kun isin biraallee lallabu jirtanii. Uf duraa fi karoorri inshaallah ni sirraawaa yoo rabbiin alamaa fedhe. Nizaama tolchinee wanna jennaa immootu yaada keessan as gubbarratti warra har'a qormaata fudhattan yaada agartee akka mareef obboleettiin teena nuu kennite karaa akkanaatiin osoo ta'e warri jettan karaa waatsaappii kiyyaatii fi karaa iimoo kiyyaatiin na qunnamtanii natti himuu dandeettanii rakkoon hin jiru. Kanatti aansuudhaan immoo qormaanni uf duraa bifti kanuma ta'ee nizaamni inshaallah ni tola jechuudha. Kun har'a guyyaa awwalaa waan ta'eef haalataa keessan hin baranne isinillee haalataa kenna akkaataa qormaataa hin baranne kanaaf nu maraa jarjarsee uf dura immootu nizaama
qaceela tolchine inshallah akkasitti irratti himna. Immoo seenaa Umar illee kutaa lammaffaa geennee jirra. Guyyaa 10 akkas booda inshallah yoo rabbi fedhe ka yookiin ka qormaanni dhiyaatu ta'a ka Umar illee kanaafuu dhiyaadha isiniin jedha. Amma du'aa isinii goona inshallah ta'ala warra qormaata kanarratti hirmaattanii qormaata kana yaaltanii akkasuma yaaluu osoo niyyaa qabdan agartee amriin addunyaa irraa isin shaagaltellee rabbiin qormaata qabriitii fi qormaata guyyaa akiraadha rabbiin isin haa baasu jenna. Bismillaahi salaatu wassalaam ala rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin qormaata agartanii addunyaa fi akiraadha rabbi isin haa baasu. Akkuma isin qormaata kana yaaltanii seenaa sahaabdotaa yaaltanii akkanatti agartee deebiftanitti akkuma wal dorgomtanii gammachuudhaan inshallah namuu ka agartee chaansiin argatin illee osoo dallantan akka isin of keessatti cal'isuu jirtan ni agarra. Immootu ilma namaatii hir'in hin dhabamu nuuf olchaa isiniin jenna. Rabbi isin haa milkeessu duuba. Rabbi isin haa milkeessu yaada muraada keessan rabbi haa ga'u. Rabbi walitti isinii haa qabu waan isin yaaddaniif ta'e isinii yaadin illee rabbi walitti isinii haa qabu. Inshallah barumsa kana rabbi isinii haa laaffisu qoma keessan barumsaaf rabbi haa bal'isu. Amrii jabaatte cufa rabbi isinii haa laaffisu jenna inshallah ta'ala. Jajjabaadhaa isiniin jedha. Rabbiin akkuma isin yaaltan kanatti warra anaaf rabbiin isiniin haa jedhu agartanii ka guyyaa qiyaamaadhaa isiniin jenna. Milkaawaa rabbi isin haa milkeessu yaada muraada keessan rabbiin haa ga'u. Asuma gabaabsinaadhaaf inshallah peejii kiyya irratti borirraa walitti deebinee wal agarraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.